kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastii furtaata hundi keessan kan biyya keessa jirtanis kan biyya abbaa keessa jirtanis nageenya araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu dhagaa jirtu ati dhagaa koota jira galata waaqayyo isinii jedha akkasumas warroonni viidiyoo kiyya laayikii sheerii koomentii barreessaa jirtan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Biyya tokko gammachuun nama fiixa hin ba'u jechuudha. Gammachuun nama fiixa hin ba'u jechuun baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha. Sababa saniifiyyuu goddayoonni kiyya akkuma samuunii viidiyoo isiniif hojjedhe sanitti viidiyoo sanarratti iddoo gaarii argadheen jira, mana gaarii anu goddanyaatti biratti galee tanaan jira isiniin jedhee tanaan ture viidiyoo sanarratti jechuudha. Akkasuma akkuma goddanyaatti biratti galee hojiilee argadheen ture, hojii bakka sadiin argadhee jira. Bakka tokko dammoo hojii sun baay'ee shaggaadha garuu haala mijeessa naamina isiniin jedheen ture. Akkasuma hojii sana argadhee hojii saniif hojjechuu deeme jechuudha. Hojjechuu deeme yeroon hojii sana hojjedhee deebi'a jechuudha. Hojiin guyyaa obboroon deemee hojjedha. Goddanyaan tiyadamoo mana hin deemtu jechuudha. Ganaanii deebi'utti ishii biratti daa'ima kee gatee hojiidhaaf deeme jechuudha. Kasaan akka carraa ta'e ani hojii deemee hojiidhaa dafee hin dhufne. Kasaan dafee hin dhufne goddanyaatti animmoo waan goddanyoonni keenya godhan bobuloo ittiin himne jechuudha. Isheetti wanna takkaa ittiin himne akkana na godhan jedhee kasaan isaanii wanni nani jedhanillee isaan iddoo hojii yeroo deeman dafanii dhufan xiqqooshee kanuma kanatti baqqaamanni illee nuun geenye nama sadii minaamin jedhee malee kanaa sadii rakkina wanna takka ittiin himne jedhu. Bilbila kiyya dammoo ani waayifaan irra jiru ture dhagisee sanitti naa dawwaltee abdii ishii takka irratti dawwalte itti himte ishiin takka sun irratti dawwalte itti himte sun immoo sa'aatii sanatti hojii qabdu mana turtii mana jirtii jedhu agananii deebi'utti jette. Akkasuma yoo hojiidha turee galgala yoo nani hojiidha dhuguu namni takka mana hin jiru. Daa'imtillee mana hin jiru dammoo mucoo goddanyaatti yaallee mana jiru namni takka mana hin jiru jechuudha. Ani immoo qulfiin hin qabu. Hoggaan mana seenuu namni takka mana hin jiru yaa. Kafana keessa daa'ima suuqii kafana daa'imaa bichaa kafana keessa jira. Bakka booda eecha deemte laata yookiin bakka daa'ima kana dhukkubee fudhattee deemte laata jedhee yeroo nani wannoo jedhu boodatti jechuudha. Kasaan booda yeroo nani turee jedhu ishiin immoo hojii sa'aatii sadii bichaa hojjetti sa'aatii sadii san gootte ishii hojiidhaa hin deebite yoo deebitu na yaamte ala. Daa'imti koo ishee harka jira seegisee na fiigee ba'u isheen daa'imti ishee bira hin jiru jechuudha. Sababa saniifiyyuu ishiinis na gaafatte jenna gaafadhee jechuudha. Gara warraa jette yeroo jette irratti daawwan booda bakka bilbila nu jalaa kaasuu jechuudha. Warra ollaa yeroo gaafanu maaloo aramni tokko akkanatti dhufe makiinadhaan lafatti eeganii daa'ima fudhattee gabbuu ta'ee eecha deemti jenna. Abbaa biraan deemaa jira. Abbaa daa'ima biraan geechaa jira. Abbaan isaa lafatti na eegaa jira nuun jette. Fedha kiyya malee daa'ima kiyya goddanyaatti fuutetu itti kennite. Akkuma qaqqabaaf isin bilbila na jalaa kaasaa hin jirtu. Inni bilbila na jalaa kaasaa hin jiru. Kana har'a guyyaa lammaffaadha jechuudha. Har'a guyyaa lammaffaadha jechuudha. Dhugaa goddanyaa akkanaa waaqayyo namatti hin qabne. Goddanyaa akkanaa waaqayyo namatti hin qabne. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee tokko natti dhaga'ame asii jechuu jaalladha. Goddanyaan tiyya na duuba garagaltee na gurguratte jechuudha. Turallee ishiin kennumaaf dhaadachaa turte. Ani birrii nyaachise ta'ellee hin beeku garuu turallee kanumaaf dhaadachaa turte natti fakkaata.
akkana lakkoota kooddanyaatti asiniin jechuun jaaladha dhugaa baay'ee tokko na kaffayee jira maaliif baradhee jira ani yoo deebilee taa'amtillee abbaa isaa bira deeme garuu immoo baay'ee na kaffayee jira jechuudha inni immoo akkan iddoo duraanii sanillee deemee balaa gisee san lolli biyya kana keessa ka'eetiin iddoo jijjiirratanii jiru bakka isaan jiran immoo hin beeku ani jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame halkan rafuu hin dandeenye guyyaas kookaatti na kaffayee na namatti jira akkasitti hin jedhan viidiyoo kana laayikii sheerii gochuun dagatina maaliif namni akkana rakkinni irra jira dura ta'eef laayikii sheerii gochuun dagatina viidiyoo kun akka viidiyoo biraatti walitti deebiru waan isa waan irra ga'e isinitti himu dhagaan